Korri sabaa KFO lammaffaan magaalaa guddittii Finfinnee keessatti iddoo hooggantoonni dhaabaa gameeyyiin argamanii fi miseensonni dhaabichaa hedduun argamanitti taa'amee ture. Korri sabaa kun haala hin eegamne kana keessatti akka gaggeeffamu kan isa taasise maalidha? Kora kana irratti hooggantoonni kanaan dura hoogganaa turanii fi kan itti dabalaman maal jedhu? Ergaan kora kana irratti dabran ijoon maal fa'aadha? Mudama haaraa gaggeeffame keessatti eenyu faatu filame? Namoonni kora kana irratti argaman hoo maal jedhu? Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa yaa'ii idilee isaa gaggeessa irratti gaaffiiwwan akkamii faatu ka'e? Gaaffiiwwan miseensota mikir beetii naannichaa irratti ka'aa turaniif deebiin pirezidaantii isaanii Dr. Yiliqaal maal ture? Wanti yaa'ii kana irratti caffeen Oromiyaa gargar godhumootu maaltu jira? Odeeffannoowwan wal tawaatan haala isin boharsuu fi irraa baruu dandeettaniin isiniif qopheessinee jirra. Akkam jirtu daawwattoota heeraan istuudiyoo kun haala galfiidha. Waxabajjii 29 bara 2020 ajjechaa weellisaa qabsaawaa fi falmaa mirga dhala Haacaaluu Hundeessaa wal qabate hooggantoonni olaanoon KFO, ABO fi ilmaan Oromoo hedduun kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa ajjechaa gidiraaf saaxilamanii turan. Qabsaa'oo ilmaan Oromoo biyya keessa jiranii fi dhiibbaa dhalattoonni Oromoo biyya ormaa jiran taasisaniin mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo paartii KFO gameeyyii hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a torbaa booda gadi lakkisuudhaaf dirqamee jira. Hooggantoonni KFO Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohammad, Hamzaa Booranaa fi miseensonni isaanii hedduun erga hidhaa bahanii waan tokko jechuuf hedduu eegamanis dubbachuu irraa of qusatanii turan. Bifa suuraatiin hedduu mul'atanis gama viidiyoo fi intarvii kennuu irraa of qusatanii turan. Keessattuu Jawaar Mohammad maal dubbata jedhanii namoonni hedduun ariitiin eegus inni afaan osoo hin taane suuraadhaan dubbataa ture. Dhimma ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu wal qabate rifeensa isaa aadaa Karrayyuu fakkeesse isaan wajji jiraachuu mul'ise. Abukaattoo isaanii duraanii obbo Abdul Jabbaar wajji jiraachuu isaa immoo suuraa isaa uffatee akka gocha san balaaleffatu yookiin obbo Abdul Jabbaar mararfatu agarsiise. Kan sanarraa hafe akka dhaabaa fi dhuunfaattis homaa hin dubbanne. Bitootessa 26 hanga 27 immoo KFO'n kora sabaa tokko gaggeessee ture. Kora sabaa kana irratti hooggantoonni KFO gameeyyiin hundi argamanii jiru. Korri kun akkuma aadaa Oromootti sirna eebbaa manguddootiin kan eegale yoo ta'u, jalqaba irratti hirmaattota sagantaa kanaan baga nagaan dhuftan kan jedhe dura taa'aa dhaabichaa kan ta'e Profeesar Mararaa Guddinaati. Baga nagaan dhuftanii እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቻችንም ኮንግሬሲን keenya dhufuu keessaniif keessummoonni keenyas warri qooda fudhatus baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu isiniin jenna. Itti dabaluunis Profeesar Mararaan haasaa dheeraa godhan. Isaan keessaa wanta asiin dura jechaa turan tokkos hawaasa yaadachiisanii jiru. Innis Oromoon garma Minilik seene seenaan yookiin ammootu ni bada yookiin ammootu biyya balleessa jedhanii turan. Oromoon galma Minilik gale yookiin ofiif bada yookiin Oromoo balleesseetu bada. Inni kun hammam dhugaa ta'ee mul'ate laata? Oromoon galma Minilik seenu moo nama seenuu hin qabnetu seenee ofii fi biyyas balleessaa jira laata? Profeesar Mararaan osoo ifanuuf taasisanii gaarii ture. Inni biroo immoo haala biyyattiin yeroo ammaa itti jirtuu fi lolaan wal qabatee maaltu akka duuba jiru dubbatan. Adaa Rabbii Muhammad lola kana dhaabaa jenneen hin didan. Bu'aadhaan argattanii jennu. Amma bu'icha barbaadaa jiru. Amma walii ergamu qabeenyi sun badee biyyi badee biyya kana keessatti hammas waan hin taane uumame amma kana keessatti deemu amma toksi maal goone biyyi kun maali jedha. Hamma kan erga badee booddee didanii deeman. Maaliif deeman? Ammas warra Gifaa Baloo wajjiniin deemanii warri Gifaa Baloo iddoo isaan ga'an. Profeesar Mararaan ilmaan immiyyeetiif maqaa haaraa moggaasan fakkaata. Warra Gifaa Baloo jedhaniin. Jarri kun dhuguma Gifaa Baloo jechuu malee ofiifis homaa hin gaffa'an. Profeesar Mararaan qabxiiwwan hedduu haasaa isaanii keessatti kaasan. Inni itti aanu immoo waa'ee dhimma filannooti. Filannoo keessaa bahuu isaanii ilaalchisee maaltu isaan mudannaan yookiin immoo isaan rakkifnaan keessaa akka bahan akkasitti dubbatu. Filannaa keessaa akkatti nuti baane beektu. Lakkii jaranaa filannaa dhugaa, boordii filannoo dhugaa, dirree siyaasaa dhugaa bal'ate. Maal jennaani
nafsiisa amaaru Hacaaluu duwwaa Hacaaluutiin wal qabate miseensa keenya liidarshiippii qabate mana hidhaatti waajjira 206 qabna ture. 203 nurraa cufanii koota filannaa keessa galaa jedhan. Kana nu hubadhaa. Filannaa keessaa dhiibamnee baane malee barbaannee miti kan baane rakkoo keenya akka nu hubattaniif kana godha. Waajjiroota 206 keessaa 3 qofa hambisanii dirree cufanii kophaa ofiin dorgomanii turan. Kora sabaa KFO kanarratti dhaabonni mormituu hedduunis hirmaatanii turan. Isaan keessaa tokko dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Bakka bu'aan dhaaba adda bilisummaa Oromoo haasaa isaan taasisan keessatti waan hedduu kaasan. Miseensotaa fi hooggantoonni dhaaba lamaaniitu gara mana hidhaatti guramanis qaamaan osoo hin taane garaan isaanii akka wajjin ture dubbatu. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoo mara keessatti KFO ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu, hariiroo jaalalaa, tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf KFO ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo KFO ABO gidduutti baroota dheeraaf tiffamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaa fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraayi. Bakka ABO'n hanqise KFO'tu guuta. Bakka KFO'n hanqise ABO'tu guutaa ture. Hooggantoonni dhaaba ABO hanga ammaattuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Tokko hiikanii tokko hambisuun biyya kanaaf furmaata akkamii akka ta'u walumaan arguudhaaf deemna. Kora sabaa kanarratti kan hirmaatan dhaabota mormituu Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sablammoota biroos hedduu turan. Isaan keessaa tokko dura taa'aa dhaaba saba Agawooti. Haasaa taasisaniis sabni Oromoo saba Agawo bira dhaabbachuu akka qabu innis kaasee ture. የአገው ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ የባሰ ችግር ያለበትን መናገር ስላለብኝ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የአገውን ሕዝብ ችግር መቅረፍ አለበት። በአሁኑ ሰዓት የ77 አይነት ድርቅ ዋግ ውስጥ አጥንታቸውና ስጋቸው ተላቆ ነው ያለው። ይሄ መድረክ የአገው መድረክ ነው። የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ነው። Akkuma beekamu sabni Agawo saboota naannoo Amaaraa keessatti waggoota hedduudhaaf cunqurfamaa jiraatanidha. Bakka bu'aan saba Agawo kanatti aansuun immoo kan haasaa taasise bakka bu'aa paartii saba Affaar. Obbo Museen kanaan duras sagantaa Oromoo hedduu irratti argamuun afaan Oromoon haasaa taasisaa ture. Sabaan Oromoo ta'uu baatus afaan Oromoo sirriitti bareechee beeka. Miseensa KFO Nasir duubatti na hambise. Walumaa galatti dhaamsa uummata Affaar afaan Oromootiin dabarsuuti. Wayii sun kukuuqa. Uummanni keenya yeroo ammaa kana wanti inni keessa jiru waan jabaadha. Ani amma waltajjii kanarratti dhaabbadhee yoo dubbachaa jiru uummanni keenya dhiigaa jira, du'aa jira, buqqifamaa jira. Gamanaan akka hin taane ta'aatiin jira jechuudha. Kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Gargaarsi uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa akka nu barbaachisu isin himuu barbaada. Nama Profeesar Mararaa irraa barateedha. Ergaan isaa guddaan sabni Oromoo saba Affaar gargaaruu qaba jedhus waan biroos hedduu haasa'e. Mootummaa kana wajji dalaguuf yaalus dalaguun akka hin danda'amne dubbata. Waggaa keessattuu lamaan kana fakkaannee bulullee yaalle dhugaa isinitti himuu wayya. Dhugumoonni nama baasaa bee fakkaannee bulullee yaalle sunis hin taane. Hin taane. Sodaataan jamuuni du'uu isaatiin dura kuma du'aa jaara. Amma 999 duuni takkitti takkan nu hafe fuula achi qajeelchitee ofirraa dhoofna kana booda sodaa dhiifne.
Pireezidaant Lammaan Faatis isaan wajji dalaguu waan dadhabaniif ukkaanfamanii iddoon isaan jiran hin beekamu. Paartiiwwan haasaa taasisan kan biroos turan. Isaan keessaa Hibra Itoophiyaa, Ariinaa Tigraay fi kan biroos hedduutu ture. Paartiin biroo immoo kan waggaa isa dura ijaaramee ture paartiin Odaa gama paartii KFO'tti dabalamuusaa ibsee jira. Qabsoo uummata Oromoo uf duratti furgaasuudhaaf kaayyoo uummanni Oromoo ganamaan baheetiniin gaafachaatiniin ture galmaan gahuudhaaf walitti makamnee waltaaneetiniin deemuun barbaachisaadha jenneetiniin waan amanneef guyyaa har'aa ifatti paartiin Odaa miseensotaa fi hooggansi paartii Odaadhaa qabsoo Oromoo utubuudhaaf jaarmaa KFO'tti makamuu kennaa ni ibsina. Paartiiwwan hedduun maqaa dhaabaan socho'an waliigaltee akkasii osoo mallatteessanii gaariidha. Kora sabaa kana irratti gaafiif deebiin hedduunis ture. Itti aanaan paartii KFO obbo Baqqalee Garbaa ibsa ejjennoo isaanis dubbisanii jiru. Isaan keessatti kan argamu keessaa tokko waa'ee weellisaa Hacaaluuti. Ajjeechaa isaa ilaalchisuudhaan akkas jedhu. Bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan miseensota keenya cubbuudhaan hidhamaniif ogeessonni seeraa Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin walga'anii abukaatoo ta'anii dhaabbachuu fi isaanii dinqisiifannaa guddaa osoo hin laatiniif kan bira darbamu miti. Kan biroo immoo waa'ee koree hojii raawwachiiftuu fi miseensota isaaniiti. Miseensota amala dhaabaa keessaan ala bahanii dhimma biroo irratti hirmaatanis adabbii kennuudhaan miseensummaa irraa akka fuudhan dubbatu. Miseensota hooggansoota irrattis osoo hin hafin tarkaanfiin qulqulleessuu fudhatamee jira. Miseensonni adeemsi isaanii kaayyoo paartii keenyaatiin wal hin simanne bakkuma jiranitti paartii keenyarraa akka fagaatan taasifamanii jiru. Isaan keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftuu tokko irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu inni biraa tokko ammoo miseensummaan isaa akka jirutti ta'ee rakkoo disiipiliinii isarraa calaqqisu mudataa ture irraan kan ka'e miseensummaan koree hojii raawwachiiftuu irraa yeroo ittifamee koree odiitii inspeekshinii fi disiipiliiniin akka ilaalamu taasifamee jira. Namoota dhaaba KFO kana keessatti iddoo guddaa qaban keessaa Jawaar isa tokko. Waliigaltee isaanii fi dhaaba ABO gidduu jiru kaasee ture. Innis osoo hin hidhaminiin duratti waliif galanis booda hidhamuun gargarii akka isaan baafte dubbata. Adda Oromoo wajjin nu hidhan malee waliigaltee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaan keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Hidhamnus garaadhaan wajjii jirra jedha Jawaar. Jalqaba irratti bakka bu'aan ABO's garaan akka wajjii turan dubbachaa ture. Haasaan Jawaar hedduun hanga ammaa gadi hin lakkifamne. Isuma miidiyaa hawaasaa irra jiru arganne isin biraan gahuudhaaf dirqamne. Waa'ee KFO'n diigamuu wal qabatee Jawaar haasaa taasisee ture. Innis KFO wayyaaneen kuffisuun hin dandeenye bilxiginnaanis akka hin dandeenye dubbata. Wanni fudhatame polisii dhugan jira. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaaneen hin dandeenye bilxiginnaa hin dandeenye. Viidiyoon Jawaar kan hanga ammaatti arganne kana fakkaata. Haasaa isaa guutuu yoo arganne isin biraan gahuudhaaf yaalla. Korri sabaa kun dhuma irratti hooggantoota isaa deebisee filuudhaan xumuree jira. Itti gaafatamaan waajjira KFO gaafiif deebii OBN wajji taasise irratti KFO'n qabsoo nageenyaatti akka cichu dubbatee ture. Yeroo darban keessa KFO'n rakkoo baay'ee keessa dabarsaa ture. Amma rakkoo sana keessa darbee yaa'ii akkanaa kora sabaa akkana geggeessuunsaa gammachuutu nutti dhaga'ama. Korri sabaa kun as gabaabaatti gabaasa hin dhaggeeffata. Nama keenya wal arga, miseensota keenya wal agarsiisa. Mirii qabsoo nageenyaa kana akkamitti itti fufuu danda'amu. OBN waan yaamuu dhabeef dhiifama gaafatus jarri san qabattee mata duree gootee KFO'n kora sabaa irratti OBN dhiifama gaafate jettee maxxansite. Hedduu nama ajaa'iba. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa yaa'ii idilee isaa gaggeeffachuun isaa ni yaadatama. Ilmaan Immiyee yookiin akka maqaa Dr. Maraaraan moggaasetti ilmaan Gifaabaloo maal irratti bal'inaan mari'atti laata? Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa kun adda durummaan kan irratti haasa'e waa'ee nageenyaa fi mirga saba Amaaraati. Dhimmoota rakkina bulchiinsa gaarii bishaan dhugaatiifis kaasanii jiru. Harki caalu gidiraa uummata Amaaraa irratti gaggeeffamaa jiru irratti mari'atan.
miseensonni mana maree hedduun gaafii isaanii bifa tasgabbaayaan pirezidaantii naannichaaf dhiyeessan. Muraasni immoo bifa aarii fi doorsisuutiin dhiyeessan. Isaan keessaa tokko obbo Yohaannis. jalqaba irratti gaafiin inni kaasee waa'ee ajjeefamaa jiraachuu saba Amaaraati. የአማራ ህዝብ ሲደርስበት የነበረ ጥቃትና መዋቅራዊ ጥቃት የምንለው ቀደም ብዬ ያነሳሁት ቀጥተኛ ጥቃት እንዳለ ሆኖ ይሄ መዋቅራዊ ጥቃት ሳይለንት ኪሊንግ የምንለው ወይም ደግሞ ድምጽ አልባ ግድያ በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነ አደጋ ስለሆነ ajjechaan sagalee hin qabneen ajjeefamaa jiru jedha. Ajjechaan sagalee hin qabne kun immoo isa kam laata? Kan wayyaanee wajji wallolanii rasaasaan dhukkee walirraa kaasaa jiran moo isa kamtu ajjechaa sagalee hin qabne? Biyya san keessatti ajjeefamuu dhiisee osoo cal'isee illee kan sagalee qabu saba isaaniiti. Miidiyaan hundi kan isaaniiti. Ajjeefamanii du'anis miidiyaa sagalee isaaniif ta'u argannaan du'aa ka'an. Waa'ee lakkoofsa ummataan wal qabatee kaasee jira. lakkoofsi isaanii kan gaafa wayyaanee hir'ate ammas akka hir'ataa jirudha. በዘመነ ኢህአዴግ ጊዜ የነበረው ቢያንስ 2 እና 3 ጉዳዮችን ማየት እንችላለን። አንደኛው የነበረን የህዝብ ቁጥር እንዳልነበረ አድርገህ ማባከን ነው። በዛ ምክንያት የአማራ ህዝብ ድምጽ አልባ ሞት ተካሂዶበታል። እስካሁን ያየቀጠለ ነው። በጣም ዝቅተኛ በሆነ መልኩ ነው። የሌሎቹ በጣም በፍጥነት በሚያድግበት ሁኔታ የኛ በዝቅተኛ ሁኔታ እያደገ ወደ ኋላ Baroota dheeraadhaaf saboota naannoo Amaaraa keessatti argaman kanneen akka Qimaant, Agaw, Argobbaa fi Oromoo fa'aa of keessatti lakkaa'anii uummata hanga kana ga'u qabna jedhanii dhaadachaa turan. Wayyaaneen immoo Qimaant kophatti, Agaw kophatti lakkoofnaan lakkoofsi jaraa hir'ate. Isaan immoo jenosaayidii dhoksaan saba keenya irratti raawwatame jechuun lolaa turan. Gama biroon immoo Aato Yohaannis waa'ee aadaa isaanii tuffachuu kaasee jira. በሶስተኛ ደረጃ እየደረሰብን ያለው ጥቃት ባህላዊ ጥቃት ነው። የአማራ ዋና ዋና ሴቶች የምንላቸው መሰደቢያዎች ሆነዋል። በወያኔ ጊዜ አሁንም ቀጥለዋል። ለምሳሌ ቅራርቶ፣ ፉከራ አማራ ማንነቱን የሚገልጽበት ከሬጁን የሚገልጽበት ጀግንነቱን አይበገርነቱን የሚገልጽበት እንጂ ለዝና የሚያደርገው አይደለም። ይሄ በየቦታው ሬዲኩል ሊያደርግ በሚችል ሁኔታ ፉከራና ቅራርቶ እየተባለ ከዚህም ዝቅ እያልን እንድንሄድ ለማድረግ የሚደረገው ሙከራ እኛም ራሳችን ጭምር አውቀነው ሳናውቀው በየጊዜው የምንለው ነገር መስተካከል አለበት ያስባል። ቀራርቶ ፊ ፎከራ ኬኘ ቱቅጠን ጀዳ ኤኝቱ ኢሳን ዶርኬ ሁንዳፉ አዳን ኢኒ ኑጀላ ባዳ ጅራ ቱፈተማ ጅራ ጀዴ ቦያ ጅሩፍ ኢሳ ከና akka korbeessa re'ee hobobsuun yoo aadaa taate isaanis aadaa re'eedhaaf deebisuu qabu. Hobobsan malee hin dhalchan jedhe korbeessa re'ee korbeessa hoolaatiin. Isaanis hobobsan malee akka waan diina mo'an itti hin fakkaatu. Namichi kun jibbiinsi inni saba Oromoo fi saboota biroo irraa qabu adda. Namni saba ofii jaalatu akkamitti saba biroo jibba? Kanaan dura hawaasa jibbiinsa barsiisuu qabna jedheetiniin haasayaa ture. ሶስት ነገሮችን እናስባለን። አንደኛው ገና ያልገባው አለ አሁን ማማራሙ የጥላትን አስከፊነት እና የጥላትን ገመና በደንብ አድርጎ ማሳየት መቻል አለበት ኪነቱ። ስለዚህ ጥላቻ ማዳበር አለበት። የራሳችን ህዝብ ራሱ ጥላቻ ወደ ውስጥ መግባት አለበት። አንድን ጦርነት ድል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ጥላቻን በጥላት ላይ ጥላቻ መፍጠር መቻል አለበት። Nama kanatu na jibban jedhee haasaa. Viidiyoo biroo keessatti immoo eenyummaa keenya balleessanii kan biroo nutti fe'uuf walloon oromoomsuuf deemu jechaa kan ture har'a immoo jibbamne miidhamne jedha. ወሎን የኦሮሞ ማዕከል እናደርጋለን ብለው የሚለፍፉ ጠባቦች ሊሳካላቸው እንደማይችል
ባህላችን ሊከልሱት እንደማይችሉም በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለሁ። ከናንዱራ ነምኒ ቶኮ እትዳረተ ጀናን ማፍነ ደፋተን ጀቻ ቱሬ ከዛ ሌላው ይነሳና ደግሞ እሱን ካረጋችሁ እናንተን እደፋችኋለሁ ብሎ ደግሞ ይናገራል። ነውር እኮ ነው። ለምንድን ነው የምትደፋኝ? ነኝ ምን አድርጌ? ከማ ሀንጋ ከነ ዳረቱ ደቺ ዲፕሳ ሚሴንሶኒ ሄዱን ጋፊወን ሀማ አካ ኢሳ ሂንጋፈኔ እንሞ itti dabaluudhaan ummanni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraachuu akka hin dandeenye fakkeessee dubbata. በሁሉም የሀገሪቱ ክልል በተለይም በኦሮሚያ ክልል የመኖር መብቱ የተነፈገው ህዝብ ነው። የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጭ የመንቀሳቀስ የመኖር ያፈራውን ንብረት የመጠቀም በነፃነት የመንቀሳቀስ እድሉ ተነፍጎት የሚገኝ ህዝብ ነው። በቤኒሻንጉል ክልልም እንደዛ ኡመኒ ነጋራ ናኖ ሁንደ ኬሰቲ ከበጀሜ ጅራቱ ዮ ጅራቴ ሰባ አማራቲ ከን ኦሮሞ ወሎ ጎዲነ ሰባ ኦሮሞ ኬሰቲ ኡመተ መኪና ኬሳ ባሰኒ እጄሳ ቱረን ከነን ሰባን ትግሬታንሞ ዳጋን መታ ኬሰቱመኒ እጄሳ ቱረን ደንገዱማ ከነ ከን ጉያ አዲን ነመ ልቡን ጅሩ ኢብዳን ከን ጉበስ ኢሳኑማ ከን ጅራቹ ደደበስ ኢሳኑማ iddoo hundattuu adabatanii ummata wajji nagaadhaan aadaa naannichaa kabajanii jiraachuu osoo danda'anii afaan dheeratanii sabootaan walitti bu'u. Gumuziin faa shaanqellaa jedhanii ari'amu. Garuu kan miidhamaa buqqifamaa jiraatu isaani. Aanota godina Wallagga Bahaa hedduu keessatti daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii kan ummata hiraarsaa ture isaan. Kan dhiiga keenya xuuxanii nu ajjeesanii galle jedhu miidiyaaf gaafiif deebii kennummoo isaan. እንዲህ አርገው ተተታ አርገው ካሏሉ ደም የሚጠጡታል በደም ወደ ሆዳቸው ያስገቡታል ይጠጡታል በወዲ ሆዳቸው አስገብተው ይጠጡታል የሚበሉት የሰው ስጋ ነው የሰው ስጋ ምን ይላቸዋል ጫው ጫው ይለናደላሉ ትንሽ እንኳን ለአይምሮ ለአፍ አይቀፍ ይሄ እንደዚህ ያለ ህዝብ አለ እኔ እናትዬ ዋና እንደዚህ እኮ ነን ተበድለናል Miseensonni mana maree hedduun nageenyi biyyaan wal qabatee gaafii hedduu kaasanii jiru. Waa'ee qaala'insa jireenyaa fi bishaan dhugaatis kaasanii jiru. Diinagdee naannoo irratti kufaatiin guddaan taasifamee jira. Waraanni isaaniif wayyaanee guddite reebsame irratti birrii Itoophiyaa biliyoona 288 barbadaa'uu dubbatu. Haa ta'u malee naannoon hedduun ammas to'annoo TPLF akka jiru kaasanii jiru. በእኛ አስተዳደር ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ለምሳሌ ዋግ ኽምራ፣ ጻግብጂ ወረዳ፣ አበርገሌ፣ ዝቋላ የተወሰነ በከፊል የተወሰኑ ቀበሌዎች፣ ሰሜን ጎንደር አዳርቃይ የመሳሰሉት ሌሎችም አካባቢዎች በወያኔ ቁጥጥር ስር ናቸውና ትንሽ ግራ የሚያጋባ እንትኖች ስላሉ በዚህ በኩል ያለው ማብራሪያ ቢሰጥበት ጥሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለ። Juntaan kun garuu waan akkamiiti mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraallee injifatte hangamma akkamitti daangaa kana to'atte kan jara kana baay'ee tokko nama raaja caffeen Oromiyaa immoo galiin keenya dachaa sadeen dabale jettee muudii qabatti kan biroo akka naannoo Amaaraa kanatti haqa jiru ummatatti hima ilmaan gifaa baloo kanaaf garuu qorichi wayyaanee caale waan jiru natti hin fakkaatu gama biroon immoo hunduu biyya keenya jedhu biyya Itoophiyaa jedhamtu kanas akka waan isaan ijaaranitti dubbatu. ለመስዋዕትነት ራሳችን ማስቀደም አለብን በዚህ ልክ ህዝባችን ማነሳሳትና ማንቃት እንዳለብን ኃላፊነት የጋራ ብንወስድ ጥሩ ነው። ይሄ ሀገር የጋራ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ለዚህ ሀገር አማራ ለትልቁን ኢትዮጵያ የገነባን ያክል እንደርግማን ሁሉም የሚቀነቅንበት እንደ ጠላት በጥርጣሬ የሚያይበት መንገድ መኖር የለበትም። Jara kana kan isaan ajjeesaa jiru afaan isaaniiti. Gaafiiwwan miseensota mana maree irraa ka'aa turan saniif deebiin pirezidaantii kenne namatti tola. Nama bal'isee yaaduudha. Waa'ee Amaarri naannoo birootti miidhamuun wal qabatee akkas jedhee ture. የኛን ቁስል ሌላው ይረዳን። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ወንድማችን ነው። አማራ ጨቋኝ በዝባዥ አለመሆኑን ለማስረዳት በምንችልበት መንገድ እናስረዳ። የኛን ቁስል እንዲረዱን እናድርግ የነሱን ቁስልም እንረዳ እንዲህ ካልሆነ እንዴት እንግባባለን እውነት ለመናገር ኦሮሚያ ላይ የተፈናቀሉ ማናቸው
ኦሮሞም ይሁን አማራ ሌላም ይሁን የማንም አይደሉ መጀመሪያ የኔ ናቸው ብሎ ነው የገለጸ። ስለዚህ እነሱ ከተፈናቀሉ ባለቤቱ እኔ ነኝ፣ ቦታው በሸኔ ቢያዝ እንኳን ከሌላ ሰላማዊ ከሆነ ቦታ ወስጄ አስቀምጣለሁ ማድረግ ጀምሯል። ይሄ አንድ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ነው። የኦሮሚያ መንግስት ሸኔን እየተዋጋ ነው። ብዙ ኃይል አሰልፉ። ኦሮሞም አማራም የሚኖረው በሰላም እንዲኖር ማድረግ ነው የሚቻለው ወይስ አጠቃላይ በመፈረጅ የተጀመረውን ትግልና ጥረት ማንኮላሸት ነው? አሁን ቅማንት ላይ በውስጣችን እኛ ጋም ችግር አለ። መንገድ ተዘግቷል እየተባለ ነው። 7 ዓመት ሆኖ አልጨረስነውም ችግሩን። እኛ ውስጥ መፈናቀል አለኩ። እኛ ውስጥ መፈናቀል አለ። Dr. Yiriqaan sammuu bal'ataa fakkaata. Osoo akka jara kaanii gifaa baloo jedhee hawaasa nagaa hedduu du'aaf saaxila. Garaagarummaan caffee Oromiyaa fi ilmaan gifaa baloo gidduu jiru amaarri uummata isaanii kan naannoo isaanii jiru qofa osoo hin taane kan naannoo biroo jiraachuufis iyyaa turan. Keenya immoo dheengadda juntaa osoo jettu sa'aatiin dhumate. Naannoo juntaan kallattiin lolaa jiru kana keessatti akka caffee Oromiyaatti hin haasofne. Egaan daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan haaraa galfii ture. Sagantaa keenya sa'aatii idilee isaa eeggatee torbetti al tokko isiniif qophaa'a. Qophiilee Heeraan Istiidiyoo kanaa fi kanneen biroo hordofuudhaaf karaa toora Feesbuukii, Instaagiraamii fi Yuutuubii keenya hordofuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootan, peejii immoo faaloo fi laayik akka gootan isin yaadachiisa. Hamma torbanitti nama torbanii nu haa taasisu isiniin jecha Heeraan daawwadha. Qophiisuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdiidha. Yeroo gaarii qabaadha. I love to keep it motivated, faded.